boru Jimmaa fi Wallagga boru ebalu fi ebalu kuni yoo bakka hin godhatin kutaa kudha tokko irraayyuu koominitiin tokkochi gad dhaabbate tawaan kana hordofuu danda'u. Jala bu'ee yoo hin ijaaramin dubbiin kun yoo mujaarsummaa miti asuu waan feete goote. Ayyee obsa asuma irratti dhiifama naaf godhatti afaan si qabee naaf kolchi gaafii si gaafadhu. Koominitiin ati jettu kun gaariidha kutaalee Oromoo hunda keessaayyuu. Garuu koominitiin kun warra miidiyaa irra jiru moo warra lafarra jiru? Wantiin kana siin jechuu barbaadee fi rakkoon kun yeroo baay'ee kan uumamu biyyoota lama. Biyya Dubaayii, biyya Saudi Arabiyaa. Dubaayiin hangas mara miti because biyya sana keessatti ati waan seer maleessummaa waan bokkataa gootee jennaan you are under control. Biyya seer maleessa biyya sana keessa jiraachuu dandeessu miti salphatti qabamta diteelii kee wajjiniin jechuudha sii galee. Saudi Arabiyaa irratti dhiifama naaf godhaati. Ijoolleen keenya jechuudha karaa seeran seer maleessaanis biyya sana keessatti irra guddeessa harki caalu jechuudha harka 100 keessa harki 70 ol biyya sana keessa karaa seer maleessaan biyya sana dhaqaa achi keessa jiraata keessattuu dhiirri jechuudha sii galee. Ijoollee kana immoo qabuudhaaf warra miidiyaa irra akka koof akka keessarra taa'ee waa'ee ijoollee sana dubbatu osoo hin taane biyya sana keessa qaamaan kan argamu qaamota seeraa yookaan security biyya sanaa wajjiniin hidhannoo godhatee ka'ee kutaa hunda keessaayyuu follow up yoo isaan gochuu hin danda'u ta'ee jedhe ani fatammas irratti dhufnee miiruma keenya ibsannee dhiibnee deebna sii galaa jira miti. Badii wal fakkaataan kaleessa waan fofokkataa hedduu yeroo raawwatan gubannee dhiibnee faanaa galle har'a kanaan dhufan borummoo waan kana caalu hin fidanu jechuudhaaf wanti shakkidu tokko hin jiru sii galee. Kanaafuu maalidha furmaanni jetta akka dhuunfaa keetti akka yaaddutti? Furmaata nan kennaan. Furmaata nama kana qabu. Maamee kuta ka dhiifama afaan isaa dammadamannaa qabi dhaamsuman dabarsee deema. Mana fincilaatitti wal geenyaa koottaa achirratti nu agarsiisanii mucaa ijoollee teenya tan achitti qabamtee jirtu jaa maaliif fi gurbaa kaan du'e khajaan sun ni jira jaamee harkan mana wanni irratti mana aslitti amma deemaadha mana fincilaa dhaqaadha achirratti eegaa isiniin jaa mana akka cuban ijoollee walloo iyyuu jirti walloo jechuun ana ati addan qabnu dirmachuun amma mana sanitti akka deemtanii agarsiistan kaan walta'iinsi booda dhufu amma ijoollee harkaa qaban kana gartee nuti haadhawwan warri dhale garaan nu dhukkubutti jira achitti walaa geenyuu jechuu jirra manneen irra deemeetiin cobsiisu jira koottaa mana fincilaadha rabbii jaadha achi mucaan kamiin ijoollee walloo tan qabamte. Hayyee bareeda. Maamee kiyya asumaan xumuree bu'aa. Galatoomaan qanumaan dabarsuu dhufeen. Falli jiru. Ayyee aboraashidha inshaallah ayyee. Akka kiyyatti falli jiru tokkoffaa uummanni kutaa 11 irraa walitti dhufee gadi dhaabbachuudha. Amma fakkeenyaaf qabuun illee salpha gaafa qabuun illee namni loogiidha jira rakkoon guddaan eessa beektaa? Yoo uummanni kun bu'uura godhatee walii galee uummanni koominitii kun waan tokko hojjechuu danda'a. Qabsiisuufillee akka loogii hin taane akka nama kamiyyuu garana hin laalle. Waa hunda hojjechuu danda'a. Har'a ammoo osoo ati gabbaatee waan kana irra hojjettee yookaan ammoo Arsima keessa yookaan ammoo Wallagga kana keessa yookaan ammoo Walluma kana keessa nam tokko qabsiiftee kasii mijjaa jechuu yeroo sanitti. Way yeroo tokko argachuu dandeetta hin argattu yeroo tokkotti. Yeroo tokko sii dhumachuu danda'a wanni kun. Gaafa kana maas hin jedhan loogummaadha waan akkanaati. Akka kanan taane koominitiin kutaa 11 irraa walii galee gad dhaabatee gaafa jedhe wanni fedhe dhufus kan hin sochoone kan loogummaa hin qabne bakka fedhetti qabsiisuu danda'a nama horta kan. Kana yoo hin ta'iniin ijaaramee waan barbaade sochoosuu hin danda'u. Yoo walii galee akkasii socho'e malee kana kiyya dubbii. Thank you. Aboraashidhaa waa dubbattee turte obboleewwan keenya warra jira fuudhaaf dandeessan deemaa mana siin amma jettu kana amma ijoollee tokko dhaquun barbaadu dhiifama naaf godhaati. Hanga yoonaa asirratti hirmaachaa hin jiru. Laayivii jarri araara jedhanii bakka adda addaatti laayivii banan bakka tokko irrattu even osoo inviteeshinatti argamuun bakka iddootti dhiisee ofirraa deebisaa ture. Wallaahi dhugaa rabbii akka nan argine iyyuu koomantii barreessuu didee. Maaliifi akka nan argifneef jechuudha. Yeroon kana jedhu eenyurrayyuu caaleetii miti. Maaliifi waan kanatu waan furmaata qabu miti. Dhugaadha namoonni namummaadhaaf yookaan rakkoo darraa obboleewwan keenya kanarra qaqqabaa jiruuf just live keeriidhaaf jettanii jechuun lubbuu isaanii baraaruudhaaf bakka akkasii irratti dhaqanii argamuun bu'aa qaba jettaniitti yaadan nagaa argama. Angaruu personally naadheessee jira wanti kun yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan jechuudha isinii galee isuman sira isiniin jechaa ture jedhe dhiqamee dhoqqeessa jedhanu taatoo ciqaa sana waan ta'eef hiikan qabu jechuudha bakka akkasii irratti argamuun barbaadu. Maaliif Profeesar wallahi isa dhugaa rabbiin isiniin jedha because olii gadi deemanii ijoollee kotota jechuudha beektee attentionii itti kennanii beeksisuun jarri jechuudha boru yoo wanti kun qabbanaa'ee jedhes waan biraatiin gad dhufu because mana isaaniitu waan akkasii malee ho'u waan ta'eedhaaf jechuudha.
Amma naa ife jette maraatu mana firratti gubdee jedhan maraatu wajjiniin an taa'ee yeroo naasa'uun qabu rabbi fayyaa keenya nu haa eegu jaras rabbaa fayyisu. Thank you. Qeerroo itti buufi qeerroo Chaayinaa. Salaam alaikum amme. Waalaikum salam. Jiroo tun taane uumasa yaada fi keessa jibaa. Waan kana kuni haarawaa miti beektaa akka dhuunfaa kiyyaatitti illee dubbadheetuma namu waan haasa'itti fakkaatee bu'a. Narraa nafini dhabeete. Narraa nafini yoo taate malee namu dubbataatuma jira. Wanni kun anaaf haarawaa miti. Yoo gatti kaate ji'ootuma muraasa hoggaayyuu kan geenne asiin durallee wal dhabaa turanii. Dhiyoo matana jechuudha dhiyoo matana wal qabanii akkas ol gochaa turanii san durallee mooyituyyuu wanni akkanaa kun darbee waliin ka'aa deebi'ee jaarsummaa jedhama waliin ka'aa tiktokiin tuni murtillee balleessitee jirti ka waa balleessullee asumarra waa balleessa kammoo deebi'ee waa balleessa sunillee odoo jaarsi gadi taa'ee hin laalin maaltu bate garmi bate murtii seeratu odoo fuudhin laayibii marra namnummaan 2 araarsa. Amma lubbuu namaa hamma baddee kanallee haga sadarkaa lubbuu namaa jechuun fakkeenyaaf namni ija balleessu jechuun gumaadha. Gurra muruu jechuun gumaadha. Sadarkaa funyaan muruu jechuun gumaadha. Akka keenyatti jechuun kun akka gumaatti ilaalamu. Sana bira darbee jechoota fakkeenyaaf waan fokkataa amma waan jechuu hin dandeenye haga sadarkaa amantaati walitti buusuu akkasitti shahaadaa waan akkasii hojjetu sun ulfaataadha gara amantaatitti illee. Wanna kana asuma simplify goote asuma deebitee tuma mana Muhammad Al-Jazeera yookiin mana qeerrootitti namni kun nishanii waan nu dhaabbatee fi araarama haa yoo jette biyyi jirru biyya Arabaati ruuza kamsaati fi adii kana waliyyoo makan kana walumatti achaana jaarsumma meefa jettaati malee kanaaf falli jiru maal si fakkaate tokkoffaa namni ati jaarsummaa ta'ettuuf illee araarsu rakkoon qabu araarri haa bu'u yoo araarsan baay'ee natti tola. Araaramuun sheexana malee namni hin jibbu. Araarichi garuu ka bu'uura lafa qabate. Araaricha bu'uura lafa qabate yoo ta'e araaricha boru deebi'ee namni walitti hin deebine araaricha ijoolleen ta'e boru achi oolte iftaan oolte walitti dachaate wal waraantu yoo hin taane namatti tola. Araaricha ajandaa tiktokii kana ho'isu yoo taate asin durallee araaramanii walumatti dachaanii akka dhuunfaa kiyyaatti soleeshiniin jiru yoo jiraate dogongora kiyyaa yoo dogongoruu baadhan of golchaa karaa poolisii yookaan karaa seera biyyattii saniitiin isa illee gaali gabaabama jechuudha. Ati biyya kan kee keessatti illee biyya ormaa dhiisiti biyyuma kan kee keessattuu seera sii kenname mirgaa fi dirqama kan kee kasii kenname jira. Mirga san itti fayyadamtee dirqama sirraa eeggamullee guuttee yoo hin jiraanne bakka akkuma si dhufetti guyyaa guyyaan waa hojjedhe yoo jette seerri si bira jira jechuudha. Kanaaf akka dhuunfaa kiyyaatitti illee wanni amma hojjetamaa jiru kun kallattii gamaa gamanaatiyyuu isa si koomandoon isa arsii bakka bu'ee asirraa achi qabaa ganna dhiisaa jedhu sanis isa gara sirrallee ijoollee wallootirrallee bakka bu'ee waan akkasii hojjetu sun kun illee gaalee 100% waan seerri cabeef warri mootummaa dhiyaatan community biyya sanii community Saudi Arabia warri qaamota mootummaatti walitti dhiyaatan waan kana namni naturaalii ta'ee miti reef namni naturaatu ta'ee jira. Muhammad bin Al-Jazeera ol ka'eetuma anaafatti namu akka isaanii san taane ol kaanee odoo nama wayii qabne wanna kana fidaneetuma taargeetti gara gandaatti galchan yookaan chaayinaan ijoollee walloo saqqabsiisaa jira yookaan immoo Muhammad ijoollee si komandoo saqqabsiisaa jira akka hin jedhamneef karaa seeraatiin biyyi taabbaa qabdu waan ta'eef karaa saniin odoo itti deemame jaarsummaan guddaan karaa seeraatii fi karaa seeraa qofaadhaan dhagaan bu'uuraa dhaabbata malee har'a mana Muhammad bin Al-Jazeeraatiin namni 5 daawwatee nama lama olii araarsitee boru gabiraa gurra muraa boru lukoo irraa murane. Kanaaf kallattii saniin biyya seera qabdullee kana gahallee akka keessa hin miidhamne warroota waan kanarratti asiin dura waan kana kaka'umsa godhaniitiin hamma sadarkaa daa'imman karaa deemtu fayyaaleeyyii karaa deemtu ka haadhaaf abbaa jijjiiruuf biyya ormaa keessa deemu ka mobaayilii maayyuu harkaan qabne kararraa qabanii akkasii itti taphatan ka fincaan afaanii fincaananii obaasan sanniin warroota sanniin baakgiraawundii isaa hojjetame sababa kiyyaaf sababa Muhammad bin Al-Jazeeraatiin namni kumaatamni miidhamuu irra Muhammad bin Al-Jazeeraatiif chaanaa yoo qabaman biyyi nagaa taati akka dhuunfaa kiyyaatitti kanuma jechuu barbaada. Warri
waan kanarratti hojjetu qaama mootummaatiin koominiitiidhaan infaansiidhaan haga sadarkaa qoonsilaa walitti dhiyeenya qabu waan kanarra odoo hojjete karaa gabaabaadhaan biyya san keessatti illee namni dalagataa biyya bareeddudha. Waa dalagatee keessaa galullee keessaa gala. As deebitee immoo